make this video in Afaan Oromoo. Video tan Afaan Oromootiin tolchuuf deema. Lola Israa'elii fi Palestiniyaanii hedduu deemu jiru kana haqa maalti jibbanna warra kana hedduu jiru eessaa dhufe eenyutti haqarra jira eenyutti dhararra jira amma ammoo nagayi isaan lachutti argamuu dandaya warra kana walakka warra kana keessatti between the two hedduu isaanii keessatti nagayi argamaa waan kanarraa haasuu barbaade kuman irraa haasa'ee fi illee ummati kenna most of the Oromo ummati Oromoo ka muslimaatii fi ka kiristaanalleen even the Christians they support Hamas. Most of them willing to contribute financially, or if they are asked to fight and there is no restriction for them to join Hamas. Hamas kana gargaarulle in fedhanii deemanillee waliin qarqaarsa isaanii tahanii waldaansa isaanillee tahullee in fedhanii kanaafuyyuu wanni kun addaan baafachuun an akka anin wannan asirratti siin jedhu kunin waan abbaan naymarruyyuu beeku naymarruyyuu hin beeka maaliif yoo ummata amantii jala deemu taate lolli warra kana hedduu jiru amman kaane amantii katabame san waliin gad dhufe buugii kiristaanaa taate buugii warra quraana jedhan ka ummati arabaa namichi Muhammad jedhan suniin ummata manaabaan argadhe buugii meesejjii dhaamsa rabbirraa argadhe dhaamsin kunin manaabaan angeliin tunin maqaan isii Gabriel jedhan tanatti ergaa kana rabbirraa na fidde jechi isiin jette kana katabaa jedheeni waan kataban kana buugirra deebisanii buugin kunin walitti deemee yeroo lola hedduu adda addaa keessa ka yeroo san jiru waa'ee zamana san keessatti amantii guddoo ta ummati hedduun tolaa fi giddiin jala deemte waan wali kakkatame sun buugii tahee buugii amantii tahee jechuudha amantii san keessa duuba yoo quraana kana yoo quraana beekte yoo hadiisi beekte quraana jechuun akkuma baayiboliiti jecha namichi kun ergaa rabbiin na kenne katabe kataba jedheeni ummatatti himee eessa argadhe anin manaabaan rabbiin haa himee rabbitti manaabaan nama ergaa maleekaa takka yookaan eenjoli na erge eenjolii tanatti na hime waan hanga katabu jedhee san haasawa beeyta kanaafuyyuu sunin buugin kunin sanirraa achirraa gad dhufte hadiisi ammoo waa'ee jiruu nami Muhammad jedhan kunin akka amantii quraanatti yookaan akka amantii islaamatti namichi kunin jecha jiruu haala inni itti jiraate yookaan jecha inni jedhu walmarii ummataa taate walmarii waan adda addaa ka inni walmari'atee jiruu isaa akka pornography waan inni jedhee fi haala inni walmari'atee murtii inni murteessee fi haala inni itti jiraate kana maraayyuu katabanii akka example irra jiraatu saniin ummati jiraatuuf waan ajaa'ibaa isaanitti fakkaate akka aadan itti jiraatan jedhanii kana
aadaan itti jiraatan haal nama itti jiraatu wanni inni godhee akka inni itti waa murteessee waan inni jedhe marruuyyuu waan gartee nami marruuyyuu kaasee godhee irraa baratee jala deemu jedhanii akkasiin laalanii ummata amantii san jala deemu hadiisa san duuba kataban akka gartee sun hadiisi sun duuba ummata islaamaa irra guddoon hadiisa jecha rabbi jedhanii jalan deemanii just example akka namichi sun itti jiraatu yeroo sanitti akkas jedhanii jala deeman example ka katabe nama so katabbiin kunin waan nami katabe sun hadiisa san duuba and so qur'aana keessatti for example ummati israa'ilii kunin story yookaan oduu qur'aana keessatti ummati israa'ilii kanaa fi ummati kiristaanii kunin marruuyyuu ummata jecha rabbii dide ana yookaan dhugaa rabbi katabee muhammadi kenne kana yookaan dhaamsa inni deemuun kan ummatan fudhatinii kana waan fudhatinii fi ummati kun diina amantii diina rabbiitii laalan ummati islaamaa kun maalti diina isaan godhe amantii jecha rabbii fi ergaan rabbi kenne kana warri hin didanii waan didanii fi namni waan rabbi kenne diduu ka danda'u hin jiru hin danda'anillee jiru diduullee waan didanii fi ummati kunin adawaa rabbii bichaa doon ta'inii adawaa ummata jecha rabbii jala deemu maraayyuu isaan adawaa isaaniiti adawaa muslimaati ummati kiristaanaati fi israa'iliin kunin ummata rabbi jibbee jedhanii akkasitti ilaalan akka qur'aana keessatti hadiisa keessatti illee aadaa adda addaa aadaa adda ta'inii example adda adda jira ka yeroo lola jiru islaama ummata muslimaa kanaa fi muhammadi sanii fi ummata tribe yookaan ummata israa'ilii ka yeroo san jiru wal lola isaa wal lolan akkamitti ummati islaamaa yeroo san isaan booji'ee isaan fixee isaan gabroonfatee example ergamaan rabbii ka muhammad yookaan islaamaa sun lafa kaa'ee jira akkamitti jibbanna akkamii israa'ilii ummata israa'iliin sunin ummata rabbi jibbee akka jibbanni sun duuba kanarraa ka'e ummati qur'aana amantii islaamaa dubbisee akkuma kanarraayyuu waan irra isaanii deebi'anii himanii fi mitiin beekanii yoo gartee amantii kana waan ifi jala deemanii fi jaalala amantii sanarra amantii sana akka isaanii waan taatee fi dhugumaan mataa fi laphee fiitiin haqa dubbatuu hin dandeenye malee jibbanni hin jira jibbanni waan jiruu fi ummati israa'eliin kunin ummata diina rabbiiti diinni akka rabbi akkam gootare rabbii tumsitee ajjeefta qur'aana keessatti illee varsii adda adda jira yookaan suura adda adda jira yoo ummata kuffaaraa yookaan ummata amantii islaamaa kana jala hin deemne yoo ajjeefte sawaaba irraa argatta jannata irraa argatta jedhanii jannata kanallee karaan ummati islaamaa jannata irraa argachuu danda'u yookaan waan lafa kaayamee amantii san keessa salaataa fi sadaqaa kabajaa ummata islaamaatiif qabaachuu kara kanaan jannata seenu yookaan ammoo ummata kuffaaraa kana
rabbiif jettee lola rabbii kana itti seentee yoo ajjeefte yoo hammeenna irra keefte yoo jibbite yoo waan hamtu irra haasofte sawaaba kanaan jannata argachuu dandeetta jedhanii akkasiin lafa kaayamte. Kunin ummata arabaa bicha osoo hin taane ummati quraana qara'ee hadiisa qara'ee amantii kana fudhatee akka dhugaatitti fudhatee deeme marruuyyuu walii tumsanii walitti hirkatanii waan kana jala deemuun isaanii addeeffamee jira jechuudha. Example nama yoo addunyaa kana yoo lallaalte ummati mootummaan lafti adda addaa ka lola deemu jiru kana warra arabaa geeddaru yookaan ummati arabaa marruuyyuu wal geeddara wal bira dhaabata. Ummati arabaa hin tahinillee ummati gurraachillee ka muslima amma ummati akka Nigeria ummati gurraachi ka ummati arabaa kun dur isaan gurguree bituu ture akka re'ee ummata arabaa kana geeddaranii ummata arabaa kanaaf du'uuf qophaa'anii jiran jechuudha. Kanaafuyyuu kun duuba geeddarri kunin amantii irratti duuba. Oh, there is a protest going on here. Kanaafuyyuu duuba kana jira. And kana duuba lolli kuni waan ummati islaamaa kun waan kanarra walii galee qophaa'ee wal jala deemuuf kana dhugaan eessa jirti? Dhugaan ummati tokko abbaa fedhii yoo ta'u addunyaa kanarra ka jiru nafsee ka qabu nafsee isaa san haqa ka irraa qabu isuma ka nafsee isaa abbaan biraa ka fuudhuu dandahu haqa irraa qabu hin jiru. Lafaa fi qabeenya namaallee ka hatuu danda'u ka saamuu danda'u ka cunqursuu danda'u hin jiru haqa irraa hin qabu. Kunin nami Declaration of Human Rights jedhaniini ummati human rights yookaan mirgi namaa san kunuu duuba ummati lolli deemu jiru kunin lola lafaa timti. Yoo ummata Hamaasii kana leadership Hamaasii yoo kana dhageeffatte wanni lolli kun maali yoom dhumataa yoom isaa lola kana dhaabanii yookaan yoom reasonii sababaan isaa lola kana lolaniif maali yoo jettee gaafatte sitti himan. Lolli kun lola amantiiti, lola jannataati, lola gartee rabbiif lolan yookaan religious war lola amantiiti jechuudha. Kanaafuu duuba lafa xiqqoo tanarratti lolli isaanii jalqabe haga ummata addunyaa kanarratti amma jiru kuniyyuu hin jirre ganna agartee kuma Allah makatare keessa duuba nuhin ummati Oromoo warri kun kaleelle amantiin isaanii kan uffide isaanii ka gartee amma ummati jiru kan adoon ta'ini ummati dur Itoophiyaa kana yeroo lolaan warra Ottoman Empire sun yeroo warri Empire Arabaa kun lafa Afrikaa kana fudhate amantiin tunin marruuyyuu kiristaanaa fi islaamilleen giddiin billawa waliin dhufte malee waan ummati yeroo san jiru aqlii itti qabaatee itti ilaalee itti xiinxalee si'amtii amantiin tunin kan ummati kunin rabbitti hirriibaan manaabaan nuffide jedhanii giddiin nutti faaluuf deeman tunin waan nu itti mari'annee fudhachuu fi diduu haqa irraa qabna jedhee namni nu gaafate jiru. Giddiin ka dide ajjeesanii
fudhate geeddaranii bira dhaabatanii akkasiin amantiin amma jirtu kuniin ummata keenya irratti dhuftee ummata keenya irratti jiraatte jechuudha. Kanaafuu duuba nuhin akka ilma ummata Oromootitti akka ummata Afrikaatitti waan kanatti hin seenne irra wal mormine irra wal ajjeefne gosaa fi amantiin adda wal baafne walitti diina taa'uun dogongoraan akka laata kiyyaatti. Yoo diinni rabbi jiraate rabbi ka uume sunin isa yoo rabbi waan ka gartee jiraate wanni uume takka yoo wal lola qabaate ka baafatu lola kana ka yoo fixu barbaade illee isuma malee ka uume san malee ka inni uumame kana wali garagalchee ati na jala deemtee dhaamsi kiyya ka nagaya ka dhugaa fudhatte atiin diina kiyya ka agartee an uumee dhaamsa kiyya fudhatteen kanaan wal lolaa jedhanii uummata walitti garagalchuun amantiin akkasii amantii gaarbeeji jechuun kiyya akka nama tokkootitti sanii jedhanii uummati ifaa toohatanii saniif jedhanii waliin fixina haadha abbaa kan kee obboloowwan kan kee gosa kan kee lafa tante jecha kana jecha amantii gaarbeejii tana dura keettee hin gartee wanni hin godhiniin siin jedha ummata itti ilaali at least kanaafuyyuu nu hin waan gartee kunin nu gahee nu irratti wal galaafanne wal dhabne akka diinaatitti wallaaluu maluu miti siin jedhaan. What the hell, bro? This thing is stop working. I know. Talagu jette garte wanni sama anda maatam. Yeah, talagu jette. Holy shit. Talagu jette. Oh, nama away jinamichi. Mata nama Nadura way. Just cut in the front of me like a dumbass. I don't know. Downtown keessa jirra amma. So just gonna go